Okkee deebinee dhufnee jirra. Paartii lammaffaadhaan ji'oogiraafii fireeshmaan koorsii paartii lammaffaadhaan boqonnaa afuraffaa jechuudha. Paartii lammaffaadhaan saawuzii istarni direeneej siistamiidha. Direeneej siistamii lamaan nu hafe saawuzii istarni direeneej siistamii fi reefti vaalii direeneej siistamiitu nu hafa. Kana paartii kanaan ni goolabne jechuudha. Paartii kana keessatti saawuzii istarni direeneej siistamii keessatti laggeen nuti beekuu qabnu laga lama inni isaanis wabii shabalee fi yookaan weerara gaalaa jennee qabannisan nimooniksiidhaan weerara gaalaa jennee qabannisan wabii shabalee fi gannaaleedha. Laggeen bebbeekamoon isaan kana keessaa gannaaleen eessa qabata? Wabii shabaleen eessa qabata? Naannoo inni kafar godhu jechuudha wabii shabalee. Wabii shabaleen eessa kafar godhaa? Naannoleen inni kafar godhu adda beekuu qabdu jechuudha. Pilaatoowwan saawuzii istarnii jedhaman kanneen akka pilaatoo lafa Arsiidhaaf kanneen akka pilaatoo lafa Baalee, Sidaamaa fi Harargeen fa'aan maaliin direeneejii kamiidhaan direeneejii saawuzii istarnii direeneejii siistamii kanaan direentan jechuudha. Kanatti kan isaan fayyadaman jechuudha. Isaan kanas nimooniksiidha yoo qabachuu feetan lafa pilaatoo saawuzii istarnii direeneejiidhaan direentan kana nimooniksii gabaabaadhaan yoon isin hime maal jettanii qabattu? Baash jaa qabaddaa jechuudha. Baashii akka safaariikoom san jechuudha. Safaariikoom bitattan sun beektuumi baashiidha jechuudha. Baan maal bakka bu'a? Baalee bakka bu'a. Aan maal bakka bu'a? Arsiidha. Saan maal bakka bu'a? Sidaamaadha. Haan maal bakka bu'a? Harargee. Beesh afaan Oromootiin baashii gizee katabdan haa safaariikoom irra zeeroo tuutanii bitattan san jechuudha. Baash jettaniituma qabattan jechuudha. Kunis maali? Lafa ol ka'oo direeneej siistamii kamiin direen ta'u jechuudha. Saawuzii istarni direeneej siistamiidhaan kafardi kan ta'an jechuudha. Kana keessaa adda babaasee yoo ilaalu wabii shabalee fi gannaaleen daangaa Soomaaliyaa kiroos kan godhan jechuudha. Daangaa Soomaaliyaa kan kiroos godhanii fi keeriin parsantii bishaan waggaatti Itoophiyaa keessaa yaa'an keessaa laggeen lamaan kun walitti jechuudha. Parsantii 25 qabatanii deemu jechuudha. Kan direeneejiin weestarniidha. Akkuma jenne parsantaa 60 moo akkas qabatee deema. Kun immoo parsantaa 25 qabata jechuudha. Gannaalee riivariin eeriyaa hanga kana kafar gochuu danda'a. Innis gannaalee riivarii fi wabii shabalee maaltu adda godhaa? Garaagarummaa qabu qabaa jechuudha. Wabii shabaleen gannaaleen eessa kafar godhaa? Gannaaleen jechuudha. Naannoleen gannaaleedhaan kafar ta'uu danda'an tokko Oromiyaa, uummata kibbaa fi Soomaaliyaadha. Garuu immoo wabii shabaleen Oromiyaa, Hararii fi Soomaaliidha jechuudha. Gannaaleen amala isaa kabiraa itti yaatu yookaan laggeen gara gannaaleetti yaa'an muraasa jechuudha. Muraasa garuu qabiyyee bishaanii deemee garba guddaa Hindii gahuun fakkeenyaaf garba guddaa Hindii gahuudhaan wal bira qabnee yoo ilaalle hammi bishaanii gannaaleedha kan garba guddaa Hindii bira gahu kan wabii shabalee ni caala jechuudha. Wabii shabaleen cirracha isaa keessatti hafa jechuudha. Cirracha gammoojjii keessatti lafa lixee hafa jechuudha. Maaliif garba guddaa Hindii bira hin gahu jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Karaa biraatiin ammoo gannaaleen gaafa daangaa Somaalee gad dabaree Somaalee keessatti maqaan warri Somaalee irraa jijjiiraa jechuudha. Akkuma laga kana dura laga Takazee irraa jijjiiraa turan san warri Suudaan jechuudha. Kunis warri Somaalee gaafa gannaaleen daangaa isaanii keessa seenee laga Juubaa jechuudhaan maqaa irraa jijjiiranii jechuudha. Maqaa isaan irraa jijjiiran kana sirriitti walitti firoomsitanii qabachuu qabdu jechuudha. Kan biraa asirratti wabii shabaleen ammoo tootaal kachimantiidhaan asirra wanti takkatanii qabxii ijoon taniin isin immoo wabii shabaleen jechuudha. Bishaan wabii shabalee jedhamu jechuudha. Qabiyyee lafa bal'aa qabachuudhaanis akkasumas fageenya dheeraa deemuunis laggeen hunda Itoophiyaa keessa jiran mara kan caaluudha jechuudha. The longest river in Ethiopia and the largest river in terms of catchment jechuudha. Kanuma fedheewu bishaan Abbayyaa caalaas bishaanuma Takazee haa caalu kanuma barbaade hunda caalaa jechuudha. Yaa kamiyyuu keessa kan jiran hunda caalaa lafa bal'aa qabatee kan jiru wabii shabaleedha. Fageenya dheeraa kan deemu wabii shabaleedha jechuudha. Wabii shabaleen naannoleen inni tuqu eenyuun jennee Oromiyaa, Hararii fi Soomaaleedha jechuudha. Okkee bishaan itti yaatuwwan isaaniitis leeftiidha. Irra baay'een isaanii gara bitaatirraa karaa kallattii bitaatirraan itti yaa'a jechuudha. Kan biraa qabxiin ijoon as jiru maaliin jee
layni wabii shabalee garba guddaa hindi bira osoo hin gahin jechuudha. Qarqara laga cirracha gammoojjii keessatti lafa lixee hafa jechuudha. Kunoo asitti wanti isin agarsiisu kaartaa kanarraa jechuudha. Direneejiin kun yoo laaltan lafa magariisa hanga kana qabatee akka kanatti akka deemu kun asiin akkanatti asin agatti kun hanga kun maal jechuudha. Rift Valley direneejiidha. Rift Valley direneeji siistemidha. Warri kun ammoo South Eastern direneeji siistemidha. Kun ammoo maal jedhama? Western direneeji siistemidha. Asirraa Rift Valley kana keessaa garri kibbaa kun qabiyyee harootiin beekamaadha jechuudha. Qabiyyee harootiin kan badhaadhe jechuudha. Kan biraan immoo direneejiin sadaffaarra jiru Rift Valley direneeji siistemidha jechuudha. Rift Valley direneeji siistemis small hamma bishaanii xiqqaa kan qabu garuu high evaporation kan qabuu fi akkasumas small catchmentii kan ta'edha jechuudha. Direneejii jiran keessaa gaafa direneejii kaan faana dorgomsiifnu qabiyyee bishaaniitiin xiqqaadha garuu bishaan hurka bishaanii yookaan high evaporation qabu hunda caalaa jechuudha. Garuu small area catchmentii jechuudha. Size of drainage system is restricted. Maaliin isin hin jeekum duraanuu isin hin jeesanitti Rift Valley drainage systemiin kun bishaan isaa maali? Closed jechuudha. Maal jechuudha? Daangaa biyyaa qaxxaamuree deemuu hin danda'u. Akkasumas daangaa biyyaa qaxxaamuree laggeen garagaraatti yaa'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif? Rift Valley keessatti hara garagaraatti makamee hafaa jechuudha. Kanaaf akkas jee jechuudha. Kanaaf direneejiin kun maal jee? Restricted by outward sloping jechuun maal jechuun isin hin jee? Lafa pilaatoofaadhaan isin hin jee? Outward sloping jechuun lafa pilaatoofaa yookaan lafa ol ka'oo kanaan kabarditee argama. Kanaaf maqaan innummaanu maal jedhama jechuudha. Walumaa galatti direneejiin kun closed jechuudha. Closed drainage systemiin kamii? Rift Valley drainage systemidha jechuudha. Kan biraan immoo the major river basin the only and the only qabatu qabdu jechuudha. Laga kan jedhamu kan laga maqaan isaa laga jedhamu riveriin Rift Valley drainage system keessa jiru eenyu qofa jechuudha? Laga Awaash qofa jechuudha. Layni Awaash the only river in what? In Rift Valley drainage system and also bishaan Itoophiyaa keessa jiran gurguddoo yaa hunda keessa jiran kamiyyuu jechuudha. Kamiyyuu caalaa biyya Itoophiyaa kana fayyadaa kan jiru eenyu jechuudha? The most utilized river in Ethiopia is what? Awaash river which is only found in Rift Valley drainage system. Haganuma jechuudha baqa. Qabxii ijoodha. Eessaa haa drainage systemiin kun jechuudha. Bishaan Awaash kun eessaa madda? Lafa pilaatoo shawaarraa madda jechuudha. Lafa pilaatoo shawaarraa madduudhaan kiiloomeetira hanga kana deemee eessatti yaa'aa jechuudha. Hara abbeetti galaa jechuudha gabaabumatti. Yookaan eessatti gala jechuudha. Maawuziin isaa eessa jechuudha? Hara abbeeti jechuudha. Hara abbee keessatti gala jechuudha. Harri abbee eessatti argama? Daangaa Itoophiyaa fi Jibuutii irratti argama. Hara saniyyaa jechuudha. Layni Awaash laga faayidaa guddaa kannaa jiru keessaa hunda caalaa kan beekamu jechuudha. Afaan drainage systemiin asitti wanti isin himu Rift Valley drainage systemiin kun sabii xixiqqatti qoodama jechuudha. Kanneen akka afaan drainage systemii kana jedhamu kanatti jechuudha. Kana keessaa afaan drainage sub system kan jedhamu kun sabbaasiniin kun jechuudha. Bishaan yaa'uu hin qabu. Bishaan lafarra yaa'uu hin qabu akka yaa'aa biraatti jechuudha. It is little rain rooba xiqqaa qaba. Very high temperature olaanaa fi high evaporation qaba. Kan inni beekamu jechuudha. Hara lama qofa qaba jechuudha. Sarfeesitti yookaan bishaan dira lafaa jirutti hara lama qofa qaba jechuudha yaa'aan kun. Afar drainage baasiniin kun jechuudha. Sabii isaati jechuudha. Sabii Rift Valley'ti. Hara lameen kana qofa qaba. Hara Afreeraa fi Asali. Harreen kun lameen maaliin uumama? Humna tektoonic activity jedhamu kanaan uumama jechuudha. Tektoonic activityidhaan uumama. Southern partiin Rift Valley keessa jechuudha. Garri kibbaa maal jedhama? Southern partiin maal jedhamee yaamama? Southern partiin Rift Valley'dha maal jedhama? Amalli inni qabu haraan kan badhaadheedha. Akkasumas madda bishaanii xixiqqaa small streamii qaba jechuudha. Kanaaf naannolee maalii jedhanii moggaasan jechuudha? Kibbasaa jechuudha. Kaartaa irratti kan reefu isin agarsiise ammaa asirratti isin agarsiisa. Maqaa naannoo haraa jedhamu moggaafamu maaliif hara baay'inaan harri Rift Valley keessatti argama jennu kun baay'een isaanii eessatti argama jechuudha.
saawuzii paartii of Rift Valleytti argama jechuudha. Kana kaartaa irra reefu isin agarsiiseetiin jira. Kunoo kaartaa irratti jechuudha qaamni magariisa fakkaatu kun bishaanii jechuudha. Kun maali haraawwan Rift Valley keessatti argama jennee dila dubbannu kana keessa irra caalaan harasanii maalitti argama gara kibba Rift Valley kanatti argama. Kanaaf naannoon kun akkas jedhamee waamame jechuudha. Kan biraa kana adda baafatu qabdu jechuudha. Harri makiitii fi harri qaaxaree isayyaa ziwaayitti yaa bilaateen ammoo isayyaa hara abbayyetti yaa kana isin adda baafatu qabdan jechuudha. Kunis ni dhufa gaaffiin akkanaa maqii pilaas qaaxar isatti yaa jechuudha. Tuwardisa ziwaayitti yaa bilaatoon ammoo abbeetti yaa tooftaatti teessan fayyadamtanii qabachuu qabdi jechuudha. Tiyaatuu isaanii kana asirratti wanti ja'ummaas tabiraa yoo jiraatte ziwaayii fi langaanoon wal qabatanii teessa galuu hara abiyyatatti galuu garuu gizee yaansan keessatti ziwaayii kajamu kun harri ziwaayii kun jechuudha. Harri gaffageenya guddaa qabu kun jechuudha. Ziwaayii eessa keessaan dabaraa bulbulaa keessa dabaruudhaan abiyyataa seena. Langaanoon ammoo horookoo keessa dabaruudhaan abiyyatatti gala jechuudha. Gabaabumatti akkasii. Kan biraan immoo madda bishaan Itoophiyaati. Haraa fi haraawwan Itoophiyaa jedhama. Kana keessa lagarraa yoo eegalle akka biyyoota Afrikaa biraatii miti jaa unlike many other country African country akka biyyoota Afrikaa kan biraatii miti Itoophiyaan maali jaa indooyidiidha jechuudha. Bishaan qabeenya bishaan uumamaatiin badhaatuudha. The majority of rivers from highland irraa madda jechuudha. Lafa olka'oo irraa kan maddanii fi Itoophiyaan bishaan 12 marfamtee qabate shedid taatee jirti kan haguugamtee jirti jechuudha. Kan maaliif maal adda baasan jechuudha. Galaana diimaa fi garba guddaa hindiitirraa kan itti addaan ba'an bishaan 12 qabdii kanaan kabartaate jechuudha. Gaafa yaa laggeenii san kabar akkas gizee goonu asirratti kun maqaa lagaati. Itti yaatuwwan isaanii ijoodha. Teebileen kun wanni isin himuu barbaadu teebilee kana sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf itti yaatuu laga abbayyaa kan hin taane kami jee filannoo irra fiduu danda'a waan ta'eef kana isiniitu kana mala mataa keessanii qabattanii ittiin cheekuu qabdu jechuudha. Itti yaatuu wabii shabalee kan ta'e raammis faadhaa akkas faayyadanii qabachuu qabdu jechuudha. Garuu asirraa wanti isinii dabaasu maali beektaa? Wabii shabalee maal jennee in terms of catchmentiidhaan bal'aa qabachuudhaa fi dheerina fagoo deemu tokkoffaan isin hin jee lakkunoo abbaayyaa yoo ilaaltan miliyoona takka kun ammoo miliyoona 2 catchmentiidhaan bishaan isatti dhiyaatu hin jiru jechuudha. Akkasuma fageenya dheeraa deemuudhaan bishaan wabii shabaleetti dhiyaatu hin jiru jechuun barbaada. Kan biraa kompeer gootanii isiniitu cheek godha jechuudha. Kanatti dhiyaatu isaaniiti wajjin. Kan biraa maaltu jira? Amaloota waliigala laggeen Itoophiyaati kun laggeen Itoophiyaa irra caalaa lafa ol ka'oo irraa madda. Laggeen Itoophiyaa irra baay'een daangaa biyyattii kan qaxxaamuranidha. Laggeen Itoophiyaa irra baay'een isaanii seasonal rainfallidha jechuun roobni waqtii roobaa ni guddata. Waqtii roobni hin jirre immoo kan volumiin isaanii kan xiqqaatu ta'uu isaaniiti. Due to the surface ruggedness yookaan lafti rugged ta'uun kun bishaan guyyaa isaanii keessatti rabbii dhaqqatanii fi waterfall lafa isaanii lafa qaqaqutan kan amala akkasii kan qaban ta'uu isaaniiti. River flows in the steep slope yookaan lafa ol ka'oo irraa gadi yaa'uun jechuudha. Some of the rivers serve as bishaan muraasni akka daangaa biyyattiitti yookaan akka daangaa addunyaatti yookaan domestic administrationitti yookaan hoomii bineensota garaagaraatti tajaajila kannaa jechuudha. Tajaajila isaanii irratti hundaa'uudhaan kun kan biraa wanti jiru maali? Haraawwan Itoophiyaati. Haraawwan Itoophiyaa yoo ilaallu haraawwan Itoophiyaa irra baay'een isaanii haayya maaliif maajoritiin haraawwan Itoophiyaa maaliif Rift Valley siistemii keessatti argama jaa wanni siistemii kana keessatti argame maali? Humna tektooniik foorsiitiin uumama. Harri wanni beektuun baay'inaan tektooniik foorsiidhaan uumama jechuudha. Tektooniik aktiviitii fayyamu sun jechuudha. Kanaaf tektooniik aktiviitiin irra baay'ee irra deddeebiidhaan kan ta'u eessa keessatti Rift Valley keessatti. Kanaaf haraawwan baay'een eessa keessatti argama jechuudha. Rift Valley Drainage System keessatti argama jechuudha. Haraawwan baay'een isaanii yoo uumaman jechuudha. Pireedii kamii Seenozooyik keessa pireedii meeqaffaadha? Afuraffaa uumaman jechuudha. Irra baay'een haraawwan Itoophiyaati. Bakka kanattis wanti adda baafachuu qabdan maal jechuudha? Haraawwan uumamaa fi namtolchee katan hanga kana keessa jechuudha.
haraawwan uumamaa fi namtolcheen kami? Kun olaan haraawwan maan meediitan haraawwan Itoophiyaa namtolchee warri ta'an hara qooqaa, hara fincaa fi malkaawaa kannaadha jechuudha. Kan biraa immoo haraawwan kaan maali? Haraawwan uumamaan jiranidha jechuudha. Peejii kanarraa wantiin ijoollee isinitti himuu barbaadu haraawwan Rift Valley keessa jiran keessaa guddaan hara Abbayyaati jechuudha. Hara Abbayyaa. Abbaayii osoo hin ta'in Abbayyaa jechuudha. Hara Abbayyaa qabaa jechuudha dhumarraa. Harri Abbayyaa haraawwan Rift Valley keessaa isa guddaadha. Akkasumas South Tip of Rift Valley maal jedhamee yaamama? Garri kibbaa san jechuudha. Garri kibbaa Rift Valley san daangaan dhumaa tiipiin isaa inni dhumaa jechuudha. Tiipiin Rift Valley garri kibbaa inni dhumaa san maal jedhama? Chiw Baayir jedhama. Chiw Baayir jedhama. Hara lama qaba. Hara Seganii fi Waayitoodha jechuudha. Hara lamaan kanaan diree hin ta'e jechuudha. Eessi Chiw Baayir haraawwan inni diree hin ta'uun himi hoosiin jaan hara Seganii fi Waayitoodha jechuudha. Fakkiin inni biraa ijoo taate jechuudha. Harri Shaallaa Shaalooyistiidha. Gad fageenya xiqqaa qabaachuun harri Shaaloo tokkoffaadha. Gad fageenya guddaa qabaachuun garuu diippestiin eenyu Ziwaayii jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Akkuma reefu jenne haraawwan Rift Valley keessa jiran keessaa qabiyyee guddaa qabachuudhaan hara Xaanaa haga hin jiru. Garuu gad fageenyaan Ziwaayii. Bakka kanatti wal jala dabarsila. Bakka kanatti diippestii isaanii bakka kana wal jala dabarsee Ziwaayii akkana godhu qabdi jechuudha. Ziwaayii akkana godhu qabdu. Hara Shaalaa immoo 8.9 jechuudha. Wal jala dabarsee kitaaba keessanirraa mujuluma Fireshmaanii keessanirraa jechuudha. Wal jala dabarsee qabee waan ta'eef harri Ziwaayii hagadii kanaa jechuudha meetirii isaati. Wanti biraa maaltu jira? Kan biraa sarfees inda giraawundii watariidha bishaan sarfees yookaan giraawundii jedhamu. Wal bira qabnee yoo ilaallu bishaan madda fuula lafaa wal bira qabnee kompeer goonee yoo ilaallu Itoophiyaa haas lower ground water potential bishaan ground muraasa qabdi. Keenyu faana dorgomsiifnee yoo ilaalle hadirra lafaa faana dorgomsiifnee yoo ilaalle jechuudha. The climatic and the physiological condition haalli qilleensa baaramaa fi geological conditioning availability ground water resource dha maal godha determine gochuu danda'u jechuudha. Kan biraa humna elektirikiitiin faayidaa isaaniitiin jechuudha. Asitti maali water resource potential and development in Ethiopia yaa kana wantoota garaagaraa irra qooduudhaan faayidaa isaanii yookaan utilized isaan kanneen irra dhaabbachuudhaan water resource garaagaraatu jira jechuudha. Kunis warreen geejjibaaf gargaaran tokko bishaan, warreen geejjibaaf gargaaran, warreen agriikaalchariidhaaf gargaaran, akkasuma warreen qurxummii horsiisuuf gargaaran, humna ibsaa maddisiisuuf warreen gargaaran jechuudha. Kana keessaa tokko humna ibsaa elektirikiiti. Humna ibsaa elektirikii kan maddisiisuudhaan laayinii Itoophiyaa very high potential for generating electricity dha jechuudha. Humna elektirikii maddisiisuudhaan beekamaadha. Maaliif lafa ol koorraa madda waan ta'eef tarbaayina salphatti sochoosee humna elektirikii maddisiisuu danda'a jechuudha. Humna haayidroo paawuriidha. Haga meegaawaatii meeqaati jechuudha. 45,000 maddisiisuu kan danda'u jechuudha bishaan Itoophiyaati. The first hydroelectric power generating plant was installed kan ta'e humni ibsaa elektirikii jalqaba kan dhaabbate irratti Akaaqii irratti jechuudha. Akaaqii riivar yookaan Saamu'eel riivar jedhamachuu maqaan isaa bara 1932tti humni ibsaa elektirikii jalqaba kan dhaabbate laga Akaaqii yookaan Saamu'eel riivar jedhamu irratti kaarantii garuu amma mani riivarii mani haayidrooelektiriik daamiitu jira jechuudha. Kan biraan immoo maajer problem maaltuutu akka humna ibsaa maddisiisuu keessatti gaheen isaa akka gabbuu kan godhe maali amala laggeen Itoophiyaa keessaa the major problem related to the Ethiopian river forward generating hydroelectric power is what? Tokko seasonal fluctuation dha. Bakka kanatti sirriitti naa qalbeeffadhaa. The major problem warri jaan warri major jedhaman eenyu fe'en seasonal fluctuation fi climatic impact dha. Climatic change yookaan jijjiirama qilleensa baaramaa fi seasonal fluctuation roobaa fi bishaanii kun major problem dha. Garuu Pirooblemiiwwan biraa xixiqqoon ni jiru jechuudha. Kanneen akkamii? Kanneen akka dhiqama lafa haayilaandii irraa ta'ee akkasumas sedimenteeshiniin faan kun pirooblemiiwwan isaan xixiqqoodha jechuudha.
Bishaan Itoophiyaa humna ibsaatiin mijataa akka hin taane kan godhe pirooblemiin gurguddoonis lama, pirooblemiiwwan xixiqqoo jedhaman lamaatu jira jechuudha. Gurguddoon seasonal flow fluctuation fi the other is what impact of climate change or variability jechuudha. Kaan immoo dhiqamuu biyyeetii fi sedimentation dha. Kan biraa bishaan Itoophiyaa irrigation fi transportation dhaaf jallisii fi geejjibaaf jechuudha. Gaafa laallu terrain in Ethiopia is rugged. Haalli teessuma lafa Itoophiyaa rugged beekamaadha. This limit to the use of river for both irrigation fi transportation dhaaf lafa Itoophiyaa baay'ee mijataa akka hin taane kan godhe maali? Lafti Itoophiyaa terrain ta'uudhaan jechuudha. Teessumni lafa Itoophiyaa lafa ol ka'oo ta'uun tun akkasiin jallisii fi geejjibaaf mijataa hin taane kan godhe jechuudha. Okay, Ethiopian potential irrigation is estimated to be lafa jallisiidhaan Itoophiyaan misoomsitu miliyoona 5.3 hektaara miliyoona 5.3 jechuudha. As keessatti wanti ijoon inni isinitti himu jallisiidhaan jechuudha. Laggeen biraa faana dorgomsiifnee olaalle laggeen jallisiidhaaf fayyadan jennee dubbachuu dandeenyu laga lameen kana jechuudha. Baaroo Akooboonda Gannaalee Dawaa jechuudha. Gannaalee Dawaa riiver gannaaluma baana Baaroo Akooboo fi Gannaalee riiveriin laggeen biraa faana dorgomsiifnee olaallu jallisii kannuu keessatti warra shoora olaanaa qabatan jechuudha. Hunda caalaa jechuudha. Irrigation practice garuu akkasillee yoo ta'an jallisii keessatti parsantaan 60 irrigeeshinii Itoophiyaadhaa yookaan jallisii Itoophiyaadhaa maaliyaa Rift Valley drainage systemiidhaan kafardita. Maal jechuudha? Laggeen keessaa yoo jee laggeen faana dorgomsiifnee olaalle layinni Baaroo Akooboo fi Gannaaleen laga jallisiif gargaaranidha. Garuu laggeeniif haraawwan wal bira qabnee olaalle haraawwan Rift Valley keessa jiran irra baay'ee parsantii guddoo jallisiidhaan warra fayyadan keessaa jechuudha. Laga caalaa jechuudha. Haraawwaniitu jallisiif oola jechuudha Itoophiyaa keessatti. The majority of Ethiopian river is not suitable for transportation dha geejjibaaf. Laggeen Itoophiyaa irra baay'een isaanii maaliif mijataa miti jechuudha. Geejjibaaf mijataa miti. Garuu exception qaba jechuudha. Baaroo at the lowest course. Baaroon garuu yaa'aa gadii keessatti yaa'aa gadii qaba jechuudha. Baaroo Akooboo jechuudha. Only for navigable river dha. Geejjibaaf kan gargaarudha. Baaroon garuu riiveriidhaaf kan gargaarudha. Only jechuudha. Exception kana qabachuu qabdu jechuudha. Laggeen Itoophiyaa keessa baay'een isaanii geejjibaaf hin gargaaran. Garuu layinni geejjibaaf gargaaru eenyu jechuudha? Baaroodha jechuudha. Laga Baarooti. Only jechuudha. Only laga Baarooti jechuudha. Ethiopian lakes as much suitable for transportation. Garuu harri akkuma jallisii keessatti harri caalu san transportation keessattis harri ni caalaa jechuudha. Haraawwan Itoophiyaa kana jechuun maal jechuudha? Haraawwan Itoophiyaa guutumaan guutuutti riiverii caalaa jallisii fi geejjibaaf mijataa kan ta'an jechuudha. Ispeeshaalii haraawwan gurguddoon haraawwan lama jechuudha. Harri Xaanaa fi harri Abbayyaa haraawwan jiran keessaa illee the most for transportation. Geejjibaaf haraawwan baay'ee mijataa ta'an eenyu jechuudha. Tajaajila guddaa geejjibaaf geejjiba keessatti geejjibaaf faayidaa guddaa kan jiran eenyu jechuudha. Haraawwan Xaanaa fi hara Abbayyaati jechuudha. Qabxiin inni biraatii fi boqonnaa kanaaf dhumate fiishingiidha. Qurxummii horsiisuu keessatti harri beekamu jira. Qurxummii keessatti bishaaniitu caalamu, riiveriitu caalamu, haraatu caala fayyadu ni kompeer goona. Maajoriitii of Itoophiyaa leek kana keessatti illee maal dubbate leekiidha jechuudha. Riiverii bira faana dorgomsiifnee olaalle harri baay'ee faayidaa kan jira jechuudha Itoophiyaa keessatti. In terms of what? Irrigation, in terms of transportation, in terms of fishing jechuudha. The annual production of fishing qurxummiin waggaatti oomishamtu 31.5 jechuudha toonii. Asirrattis qabxiin ijoon isinitti himuu barbaadu. Qurxummii horsiisuudhaan haraawwan jiran san keessaa beekamaan eenyu? Hara Xaanaati. Akkuma tajaajila geejjibaa keessatti yoo ilaaltan harri Xaanaa fi hara Abbayyaati. Garuu harri Xaanaa dabalataan ammallee qurxummii horsiisuu keessattis haraawwan hunda caalaa kan faayidaa kennaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas harri shimbirroolee garaagaraa shimbirroo indaamii taate jechuun kan biyya tana qofa keessatti argamtu baay'ee kan of keessaa qabu jechuudha. Fish production from lake Chamo. Oomishni
Oomishni qurxummiidha laga hara Caamoorraa jechuudha. Hara Caamoorraa ta'u 4,500 toonii per yiilidha jechuudha. Kan garuu hara Xaanaa meeqa jechuudha? Haga 10,000 tooniiti jechuudha. Kanaaf kan tokkolleen isaanii harri tokkolleen akka hara Xaanaa qurxummii horsiisuuf mijataa miti jechuudha. Haa ta'u malee parsantaan 60 qurxummiin parsantiin 60 qurxummiiwwan Itoophiyaa keessatti oomishaman keessaa parsantiin 60 ta'u eessaa dhufa jechuudha? Itoophiyaan main Rift Valley. Rift Valley'n sab paartii sadii qoodama. Kan paartii kaabaa kan jiddu galeessaa yookaan main paartii kan jedhamuu fi saawuzii yookaan chiwbaar kan jedhamu suni qoodama. Kana keessaa inni main jedhamu kun kan haraawwan main Rift Valley keessatti argaman keessatti oomishama jechuudha. Parsantiin 60 qurxummii Itoophiyaa keessatti oomishamtu eessaa dhufa? The main Rift Valley Lake haraawwan main Rift Valley keessatti argaman irraa oomishama jedha. Galatooma fayyaa ta'aa jechuun barbaada. Teenkuu chaaptarii kana nagatti jenneen jira. Chaaptarii itti aanuu walitti aana. Subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessanis akka irraa baratan kan nuufii qabdu jechuu barbaadeeti. Like godhaa mee humaa isinirraa miidhu. Jajjabaadhaa nagaa jiraadhaa nagaa walitti nu adeebisu. Koomentii naa godhaa yaada waan qabaattan.